Nuuni sun callisu. Akkas jettee ganda fayyaan xilaatte ijoollee miira keessatti galchanii naan. Amma immoo kottuuti haqa jirtu dubbadhu. Afootu walii jalaa fixanne afootu dhiifama. Karuma dhugaatiin waa dhumaka. Hin tolchite yoo jenne waa biraatu baga sii galee. Hin tolchite biiftu baga ati ijoolleedha daa'ima hin tolchite. Awwaala akkanaan beeku. Daa'ima koo yoo ta'e nan gorsa dhugaa jirtu nutti hima. Nan liqimsiisa kaleessa liqimsiisee achitti siidaa wajjin. Ummata keenya ummata Wallaggaa adaraa keessan dhiifama guddaa. Aamilee ittiin dhiifama siin gaafannu hin qabnu. Kaleessa mucaan kun abbaa kooti Mubaarak naan jette. Akkas ta'aafii turre adaraa dhiifama jennaan hayyee komentee gaartu. Tolee bakka mubee. Wallaahi badaa wana gammachiisan isuma dhugumaa. Tolee ganama arra argine irra deebinee turre bara ajandaa kana ganama waa sooyyoo wajjin walitti deebinee turre baay'isawee. Isa arra ganama kana atamma kalee galgala dhumatee deemte miti arra ganama waa isaan gochaa turan hin argineeti. Sooyyee wajjin gaafadhaan sooyyeeyyuu gaafa kan biiftuu bichaa dhiifama gaafachiiftu gaafa kan keenyaa bichaa dhiifama nama jechisiistu. Anis osoo waa godhe amma borkoo dhiifama gaafadhu naan jettu hundi isheetu nan beekaan. Garuu gaafa kan keenyaa gaafa gara keenyaatti as gara galee namni akka namni baate nuti amma waa'ee akkana gaafa jedhamu dhiifama gaafadhaan maaloo jennu. Anyways. Dogoggora ammayyuu dogoggora hin taane dogoggoruudhaaba. Maaliif ho'ettanii? Biiftuun kan eenyuuti? Warri biiftuurraa dubbatanii kan eenyuuti? Warra biiftuurraa dubbatan Siifuu dhiifama dogoggoraarta. Anyways, isinitti haasa'u ani Mubaarak si waamaa jira jedhamnaan hin dhufe ani waan biraatiif hin dhufne. Kanaaf iyyuu biiftuun yoo jiraatte yoo duute immoo gaafa duutee na awwaallannaa kanuma barbaadu kanumaaf afaan banaa turanii kalas wanti biraan jiru rakkoon qabu. Amma Mubaarak si waamannaan hin dhufe malee ani mana banadheen taatee tureyyuudha. Isinitti haasa'u bakka. Turtii gaarii. Maaliin godhamu bee? Akkana beekutan si beekan ture mati. Wala kana keessaa beekaa ilaalcha kanaa keessaati. Maal taata siif? Keenya keessatti damma ati si biraa nama foloorii guddaa kana qabu biraa keenya keessaniini inuma neegne. Foloorii faayyuun barbaadu. Dhaggeeffadhu hin eegus waan akkanaa sirraa hin eegu. Ati nama guddaa kana booddee jaallattee jibbitee yoo kutu keenya taate iyyuu nama guddaati. Nama jabduudha jedhee jedhee fooloo si godhate. Dhageesse nama jabduudha siin jedhe. Akkuma kaleessaa bakka gargaarsaatti waliin argamu wal waamuu wal dorguu sirraa bareeda malee siifu. Saayizii qabattee utuu anaatis akkana utuu baluuts akkana sa'aatii kana hin barbaachisu. Dhageesse eeggatu jiraatu. Wayyee mubee dhaggeeffadhu. Ati jimmatti dhalattee fi uummata jimmaan bakka hin buutu. Kana sirriitti bareechitee beekuu dandeessa. Kanati bakka bu'uu dandeessu uummata Oromoon duwwaadha. Inni iyyuu waan gaarii gaafa hojjettudha. Namni si duukaa bu'ee waan gaarii keessana si jajjabeessa. Isaan ala Oromoo fettee sabuma biraayyuu gaafa ati mirga isaatti darbitu Oromoon sin kabaju si galee. Kanaafiyyuu hankeenya inni sheegattu siifanii maal akkati yaadaa jirtu I don't know. Ani waan akkasii sirraa dhaga'een beeku garuu maalidha amma? Anaa Wallagga bakka buufate moo siin Shawaa bakka buufate? Kan keenya innati jedhu. Mucaan hin balleessite eeyyee balleesseera dhiifama jette dhiifama erga dhiifama jette achuma irratti xumuruudha malee namni mana banatee ajandaaf laayikii fooloof intala kana arrabsaa oola taanaan achi jala yaatanii teessanii waa'ee isheerraa dubbattu taanaanii sanumaa jechuudha. Maaliif kanuma barbaada jechuudha namni ajandaa barbaada sii galee. Ganniin kuni mucaa arsiidha. Waan barbaadde jechaa turte. Enna isheen jettu gadi baatee dhiifama gaafatti. Enna balleessitus, enna balleessines, enna waan gaarii hojjettus, hamaa hojjettus, ennatti duudhamu baatee dhiifama gaafatti. Dhiifama gaafachuun guddummaadha sii galee. Xinnummaa miti. So kanaafiyyuu namni tokko ani miidhamee Wallaggan na gargaara jechuudhaana. Shawaan eessa baasaa dhaqa? Uummanni Shawaa inni dhiiga kooti beeki. Ani mucaa isaaniiti beeki. Sagandummaan akkasitti botobottanii miidiyaa kanarraa akkuma miidiyaa kanarraa laayikii fooloo barbaacha waan akkasii kana amma sa'aatii ammaa kana hin barbaachisu isin galee. Maaliif waan gaarii hojjettanii dhalootaaf waan gaarii dabarsuudha malee mala uummata Shawaa, uummata Jimmaa, uummata Arsii wanti jedhamu hin jiru. Biiftuun immoo as jala jirta taanaan kootu si galee. Yoo si arrabsanii sorri si arrabsan obbolaa keeti. Yoo ati balleessite
dhiifama sati gaafattee fi wanta irra darbu hin jiru. Sa dhiifamarra darbee si arrabsaa jiran immoo mataanaa dhaabbatan eenyuun hin dhagahin. Bakka uummata dhiifama gaafattee mukni akka barbaade miidiyaa kanarra ciisaa oolee laayikii fooloo barbaaddatu siin si gaggala gashee waan si fayyadu ta'u siinirraa wanti hir'atu tokko hin jiru. Kanaafiyyuu uummata Wallaggaa dhiifama sii godhe kanas. Kanaan ala shee miidiyaa kanarraa wachummoo wacaa ooltu ammayyuu taanaan waan si laallatu hin qabu jechuudha. Warri waa bebbeektanii dubbadhaati waan kana hin furraa bakka. Amma akkana goona nan deemaanis gara biree kaameraa gocha fadheen gara biree mana irratti bitaati. Biree nan deemaanis gara biree kaameraa gocha fadheen gara biree mana irratti bitaati. Jaalleen nuti qabadha. Baashi laa ilaa immoo keessa taa'ee ol galamu. Namni hoshii kunoo dhufaan jira. Sibira dhufeetanii. Maaliif nuti nan itti qabnu? Akkas kanaafuu dhannee ilaallanii amma sana deddeebi'ee siifu ati bareechitee na beektaa anis bareechee si beekaa baay'ee si jaalladha hin beektaa ijoolleen tokko si tuqanii sis miira keessa si galchuu danda'u obboleettii koo kaleessas bifumaan kaleessa intala koo biiftuu dhadhaamen siif illee dhaamaa jechuudha. Namni hawaasni Oromoo baay'ee si jaallata isuma dhugumaa jechuudha. Ati hawaasa Oromoo dhiisiiti uummanni Itoophiyaatu baay'ee si jaallata isuma dhuguma nan argeera. Al tokko wayii baddeenaan yettaftaanoo minaamin jedhamtee gaafatamaa turte isuma dhugumaa jechuudha. Atis immoo beekta. Kanaafuu akka uummanni keessa jaallatu hin beekta gati ta'eefi of qabi ati biiftuu intina maal maqaan keessiifan wanni tokko dogoggora jiraachuu danda'a eeyyee dogoggora jiraachuu danda'a. Akka dubartiitti immoo xiqqoo sitti dhagahamuu danda'a. Ijoolleen dhufanii maqaa ganda tokko immoo gaafatee yoo komentii kee jalatti waa siin jedhe ganda sanas bakka hin bu'u ofiiyyuu bakka hin bu'u. Isa duraa miti mubee ammuma komentii ilaalime amma kotta warri kana barbaadan mana koo kotta na gaafadhaa sitti. Na dhaggeeffadhu keessatti masiifu miira keessa si galcha na dhaggeeffadhu. Sirraan eegu siifu sirraan eeguwan wallaahi sirraan eegu jabduu dhaansiin jedhaan hin beekta guyyaa tokko takkaa dogoggoroo isitti dubbadhee meeku. Akkan si kabaju hin beekta. Maal taateeti? Utuma tiirattee gandatti galtee baafnee gologollee baafnee Oromoo hundaa sintinaan hai. Ati intala Oromoo kutaa kudha tokkooti sagalee uummata kutaa kudha tokkooti kaleessa wajjin deemaa turre miti bakka geemii bakka gargaarsaa jabaadhaa akkas godhaa buus godhaa kana godhaa waliin jedhaa turre miti. Namni koo yeroo fooloo nama godhatu jaallatee kabajeetu namni danuunas jala ammana. Namni fooloo nan godhe jedhala. Asdiifaa ergatee ta'a. Nan barbaadne. Akka inni barbaadu gochuun immoo dirqamaan. Akka inni barbaadu gochuun dirqama. Waan akka namni eegamu malee si fayyadis kan keessan si gorsaa asirratti yoo si gorse waan biraa sitti fakkaachuu danda'a. Noo si fuuko. Wallaahi sirraan eeguwan. Nan rifadhe amma. Bakka kee bu'e. Ishi bakka galatoomaa nagaan naa tura. Ayyeesh. Ishi. Ciao. Ishi ciao. Mubaarak mubee. Maal jedhanii hin dubbataa sila nama nama saddeetti dubbataa wasaatochi. Boonatti na faana dubbate boona qoya abaaboo waan hin qabu kutadde abaaboo namni naa kennaa oole waan hin shakkadhe guutuun sitti fixee ol galuu jedhee sila jechuudha. Jalqaba irratti ganni yeroo 17 sitti bilbile waanuma gaarii sitti bilbile narraa kaasuu dhabdee dhiifama sii godheera. Anaamoo galatuma ganniidha. obboleessa gastii kanarratti dhuftee Qoya minya mitiitii yaaduma dabarfatu. Oi, nama bilbila sirraa kaatuunis gastii kanatti dhuftee qabdee akkana ta'e dhaamsa naamin warra addaa. Ayyee. Sorry. Ishee woma keeriitiif hayitti bilbila jechuufi. Inni dabalataa immoo waa'ee mucattiif hin dubbatanu. Waa'ee mucattiif hin dubbataa nutti sila yaada kennachuu barbaade. Namni dogoggora. Fakkeenya namoonni miidiyaa irra jirtan miidiyaa irratti namni isin hordofu afaan eeggachuus hin barbaada. Eeggachuu akka waan dubbanneef namni qabxii namarra barbaada waan ta'eef mucattii illee gorsuu barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf afaan keessatti barbaada. Mucuutii dogoggorteetta taanaan bakka afaan uummataa buuteetta jechuudha. Sanarraa of eeggachuuti guddaadha. Kun immoo durbaa waan taateef dogoggortee deengadda kana qofa miti waan lama jechuudha.
dogoggortee itti duulamaa ture. Itti duuluun sirrii miti. Dogoggora kee sirreeffadhu jedhanii sirreessuun hin danda'ama. Dogoggora gaafa isin dhiifama gaafatte immoo hin du'a. Okkee Hin ta'u dhume dhiifamni dhaa. Okkee dhume kanni. Kaleessa Wayna yaada kenna dhaabbatedha. Yaada kun jedhaadha. Gorsa walii galaa gorfataa jira mubee. Deemne mana banannee dhuma gorsina malee. Ani yaada walii galaan jedhe gorsa walii galaati fuulduratti akka namni hin miidhamneef isa kaleessa darbe irraa baratee akka namni hin miidhamneef mubaarikum sammaa malee kan sii kana qofa miti jechuudha. Immoo ati qomatte natti bilbilame jechuudha. Wallahi okkoroon. Kanaafi namoonni gaafa dhiifama gaafatame namatti hin duudinaa jechuu barbaadeeti. Nama dhiifama godhate biraa deebi'ee hin arrabsinaa hin xiqqeessin. Amma utuu nu fajjeese utuu namni tokko mucaa fakkeenyaaf of afannitti jiru. Namni dura boo warra du'atti erge kan namni dura imimmaan buusu jechuudha. Isa du'atti erge. Namni tokko badii isaa dhiifama gaafannaan dhiisuu fi beekaa hin aarsinaa jala deemtanii hin arrabsinaa hin xiqqeessina dhiifama irra darbaa fi wanti dhiifamaa waliin jiru waan ta'eef namni eenyu ta'u miti wanti duun qabu namni waan dogoggoraa hin sirreeffata. Intala shamarraa tokko immoo gaafa isin dogoggortee taageeftii koo sirreessitanii akkuma sirreessitan gara fuulduraatti illee wanta akkanaa gaafa mudatu sirreessaa jechuudha malee zimmeettanii akka waan ormaa wayititti duudhu akka waan ormaa wayititti duulu xiqqeessuun sirrii miti. Gara fuulduraattis namoota dubbii dubbatan gaafa dogoggoran ofitti qabaa gorsaa dhowwaa sirrii miteedha. Adeemsi kee kun dogoggora jedha amansiisaa malee hin arrabsinaa du'atti nama erginaa gaafa du'an amba'urra amma utuu jiru bo'uun filadhan. Gaafa du'e nama amba'u gaafa utuu jiru nama bu'an waan ta'eef of eeggannoo godhaa nama naarsinaa du'atti nama erginaa jechuu barbaadeeti. Keessattuu ijoollee shamarraa kana dogoggora irra darbuu bara namni dhiifama gaafa jedhu dogoggora isaa hubateera. Lamii hin balleessuu jedheeti jechuudha. Kanaaf hubadhaa naarsinaa jechuu barbaadaa mobaayilii kaasaa na keessatti dha'ee fixe sila waa danuu haasa'uu wanii harkaa badee maal abbaa keenya buusta itti mucaamni seenaa jedhamtu an sin buufne as jalaati. Abbaan kiyya afaan keetii waamamu sirrii miti giifti hin jarjarini awwallaa isin buuf annama hin buufne as keessaa. Baarakallaa ofiikum fixeera galatuumaan harkaa faca'eera. Tokkummaa galatoomi dabaree kiyyuma siif dabarsee dabaree olii dabarsuun kabajaadha. Jalqaba irratti warroonni dubbachaa turte warra akka soolaffaatii jechoota ergaa gaggaarii dubbachaa turtan galatooma. Gaafa waa dubbattan keessatti akkuma beekaan waan isin dubbattan kanarraa fudhatu osoo hammeenya illee dubbattanii beekaaf ollaa laallee rabbumatu uume waan gaarii dubbachuutu irra gaariidha. Waan nama kakaasu waan gartee nama walitti dhiyeessu dubbachuun dansaadha. Warri waan gaarii dubbattan galatooma. Ammallee biiftuu yoo fudhattanii biiftuu mucaa xiqqoodha. Dogongoruu dandeessi akka ani yaaddutumaa yaaddachuu dhabuu dandeessa. Tokko dubartiidha. Lama muciyyoo xiqqoodha. Miira keessa seenuu dandeessi. Dogongorri isiitiif dogongorri nama biraa garagara. Fakkeenyaaf dogongorri mubaarak dalaguu fi dogongorri muciyyoo tun dogongorte tokko miti. Tokko yeroodhaan wal qabsiisee ammas muciyyoon tun nama miidhamtuudha. Homa fedhallee yoo taate jecha hamtuun jechuu irra gorsinee karaarra wal deebisutu irra gaariidha.